antala amartika lotokoe Turaman sirra kutaya antala gurbatika rotokoe Dalacho binegala ya gurba ya goga Ashama harkafuni hordoftoota Fuad Show Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Warreettan amantaa biraammoo obboleeyyan kiyya akkam jirtu baga ayyaana isin gahe jechuulee nan barbaada gamanaan warra hordoftoota amantaa kaanii jechuudha eeyyan bakkuma jirtanitti nagaan nu jiraadha akkam jirtu jecha harrammoo taazabbii yookaan maaltu akka ilma namaa qallisuu fi maaltu akka ilma namaa furdisu adda baafnee ilaalla tokko haadha manaa fi abbaa manaa jechuudha eeyyeni warri haaraa dhuftan subscribe godhachuudha maatii keenya ta'a maatii Fuad Show ta'a maatiin Fuad Show yoo taatan bashannana qabna ergaawwan dhugaa irratti hundaa'an ni qabna kaameeraa biyya addunyaa kana irratti taqoxaaxaree jiru ni qabna haalaan bashannansiisoo fi miidhagoo ni qabna kanaafu oromoonni kamuu amantaa kamuu hordofi biyya kamirraayyuu ta'i Nooruu anaa dhufu innoo gibee maaltu dhibee jedha chaayinaaliin Fuad Show jechuudha. Nooruu anaa dhufu kabajamtoota dhiiraa fi shamarran hundi keessanuu jedha obbo Neymar Fuad. Maatii jaalalaa ta'uu ni beektu? Subscribe godhadhuga. Warri immoo viidiyoo kana daawwattan laayikii argu bakka እንደዚህ ላይክ እንደዚህ ምንድነው? ታቁም እንደ እናንተ አዎ በቃ እንደዛ ነው ኤየን Hawwi keenyaa fi egaa abbaa manaa ishee akkuma beektan jechuudha kan hundi keessan beektan hawwi jechuun duraanii nama furdoo fi nama haalaan miidhagduu turtedha. Baay'ee furdina ni qabdi jechuudha. Eeyyan darbee wanta akkanaa hinuma uumama jechuun ni jira jechuudha. Maaliif saayinsii keessattis beekaarraa baradheen beekan. Dhiigni abbaa manaa isheetii fi haadha manaatiif abbaan manaa tokko dhiigni jira yoo waliif hin taane abbaan tokko itti miidhamuu danda'a jechuudha. Kun dhugaa jechuudha jechuudha. Maaliif kun haala saayinsiitiin isinitti dubbataa jira. Maaliif dhiigni tokko walitti hin dhufu jechuudha. Amma fakkeenyaaf haadha manaa tokko osoo hin ka'ee fuudhee gaafa natti dabalamtu jechuudha. Yookaan dhiigni koo kun dhiiga ishee tasmaama'uu danda'a yookaan immoo hin tasmaama'u jechuudha. ካልተስማማ ችግር ነው ማለት ነው እንደ ሀዊ ማለት ነው አማ ሀዊን ሜ ዘይቲ ኢሳ ኤርገሲ ቲቪ ዘይቲ ኢሳ አማ አደባፍኔ ኢላላይቹ Fuad Show ሀራ ከነግንግል ቻይቹ እስንም ላይክ ይጥቋካ ሜ ሀዊን ኩኒ ዱራኒ ዘይቲ አከሚ ወሊን ጅራታ ቱርቴ ዘይቲ አከሚ ፈየደማ ቱርቴ ኛታ አከሚ ዱጋቲ አከሚ ፈየደማ አከቱርቴ አደባፍኔ ኢላሉ እንደኛይቹ Kanaafu yeroo kana jedhu duraan egaa akkuma beekamu soddaa jechuudha. Soddaa keenya jaallatamaa fi kabajamaa jechuudha. Intaloo keenya kan ulfinaan nurraa fuudhee nikaa hidhatee waliin jiraataa ture abbaa gumbul Paakistaanii ማለት ነው. Paakistaanii ሰውዬ ማለት ነው. አባ ጉምቡል ነው ስሙ። መቃ ሰቃተ ሞጋሲ አባ ጉምቡል ነው. አባ ጉምቡል egaa intala keenya immoo lubbuu osoo ishee lubbuudhaan jirtu osoo lubbuu keessan baasin fiddee gurbaa keenya kanaan nu ga'uudhaaf ulfina guddaa qabaadhu jechuun barbaada yaa soddaa. Soddaan egaa kabaja qaba soddaan kabajama waan ta'eef nan kabaja waan ta'eef na offolchaa jechuun na offolchaa. Ejjen nyaanni hawwiin duraan fayyadamtu yookaan itti fayyadamtu zayitii soddaa kana ture jechuudha. Zayitii abbaa gumbul kana ture jechuudha. Abbaan gumbul zayitiin isaanii kun biyyoo akkasii kaa jechuudha. Hawwiin baay'ee miidhagdi turte baay'ee furdatti turte haala nama hawwichiifti turte garuu hadha kun waa ishiin fakkaattu ilaala haanxaa tokko fakkaatti jechuudha. Allahu akbar namni ji'a lama keessa jechuudha. ji'a lama keessa akkana ta'uuni በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ማለት ነው። dhugaa jirtu tokko hammas waa tokko jira jechuudha. Waa tokko jira wanti isin beekuu qabdan. Namni dhiigni isaa walii ta'uu dhiisuu qofaan miti. Maaliin wanta kanaa uumamuu danda'ani beektu? Ulfaahanii ulfa garaadhaa baasuu tokko inni lammataan ulfaahanii dahuu
waan kana lamaan tuyyu yookaan immoo dhiigni gurbaa sanaa ishiidhaaf tasmaama'uu dhiisu kana sadeen keessaa isa tokkodha jechuudha hawwii wanti mudate amma. Kana keessaa kaallaa waalam doktora koo kaameraamaanii koo ergeen jira gara Dubaayitti jechuudha. Maal akka ta'e garuu yookiin ulfeessee ka'ee ajjeese kanuma waa biraati miti yookiin ulfeessanii ka'anii ol ajjeesu maa akkuma beekamu kun uumama jirudha hoo yeroo hundaa ajjeefama miti maa. Mucaan kun ulfooftee kaatee garaa baasuudhaan akka ta'u waan jedhus maddeen adda addaarraa kan naaf fidan jechuudha. Kaameraamaaniin kun naaf fideera. Hawwiin sana irratti cabdee akkana qallattee maal kufuuf qaarti jechuudha. Uffata keessa illee jirtu mucaan haalaan miidhagu ergasii jechuudha. Rabbii akkana nama godhin malee Allahu Akbar. Lakiiba siluma qallinaa yoo jiraatte hamma ijoollee shamarran bareedduu qaqalloon ni jirti. Qallinuma ishee sanaan jechuudha haalaan miidhagdi jechuudha. Maaliif hin qannabtus hin dabaltus jechuudha. Akkanatti hin beekan qallinee jechuudha. Qallinni akka Uzraa'el dhufee sa'aatii malee daqiiqaa lama keessa dhufee hau mana nama godhu kun immoo በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። በእውነት ነው የምላችሁ። ከናፉ ሀዊን ኡልፎፍቴ ጋራዳ ባሱሲ ረጋን ካሜራ ኮራ አርገዴ ነብራን ከየረ ነብራን ከየረ ከናፉ እኒ ሶዳን ጀቹ ዱራን ሶዳን ፉዳይቱ መዞሩ ከነማ ዱንገቹ ከነማሌ ዋን ሰነ ጎቹ ሲንደንዳን ሶዳን ቤክቱ maal jechuudha ka jechuun maal jirraa rabaa kun fayyama bar yeroo shamarran keenya wajjin dhiisanu jedhan sarbaadhuma keessatti waan ta'e jedhanii shukran wallahi shukran birrii ani kun shukran wallahi Allah addiq jedhameetu wayyuu baamaam. Kanaafuu hawwiin koo sababa birriitiif sababa hojii jibbuutiif duraan jechuudha duraan. Sababa hojii jibbituudhaaf iyyuu mana teessee Paakistaanichi soddaan kiyya kunikaa akka ishee gargaaraa turedha jechuudha yookaan immoo bashannansiisaa akka turedha jechuudha. Amma garuu dubbiin dalagatanii buluu ta'e tokko egaa gaashee keenya kanatti heerumanii jechuudha. Hojjechuunis giddiidha mana taa'uun hin jiru mana rafaa ooluun hin jiru hojii hojjechuudha kana booddee. Kunis isaa mudateera. Ulfaanis immoo waan kana ajjeesuun isaaniis immoo kaameraan koo ammallee na xaaraan dhugaa isaa ta'uu isin hin hangaa jechuudha. Waan lama keessaa waa tokko namni akkana ta'uu danda'a jechuudha. Yookiin ulfooftee garaa baasuudha yookiin immoo deessee ilmoo argachuudha yookaan ilmoo harkatti hin argine nuti jechuudha. Maa mucaa fi hafuudha gurbaan mee gurbaa laalamee amma fakkeenyaaf wal bira qabnee laalamee mee jira kana nama. Sodda isinis qophaa'aa isinan affeerra soddaan isin qophaa'aa mee. Mimi amma eenyuun dhiyeessina mee mucatti ilaalla wayyaa mimi ilaalame rabbiidhaati. Bexaam ያሳዝናል። ሙጫን በሬዱን ዱራኒ haala kanaan bareeddu hamma waan isheen fakkaattu yoo ilaallu dhugaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Bexaam ይገርማል በእውነት maal Uzraa'el dhufee mana keessaa fuudhee moo mucatti maal kun Uzraa'elu masa sa'aatii malee dhufee hawu nama godhu sana jechuudha. Sodda sini kotta me yero yero sodda wajin turan sanatti immoo laalame hawwi. Sodda sini kotta sini wajin kotta rakkoo kon qabu kotta wallahi. Yeroo keessan sana zayitiin keessan kun bareedaadha ture. Moo akkamitti mucaan akkana furdoo turte yeroo sanoo ji'a tokko keessa akkana ishee dhabuun keenya immoo baay'ee nutti dhagahame. Sodda maal wayya jettasi. Sodda si yaada maalii kennitu mee kana irratti. Intala kanatu harkaa baafattanii wayyuu jechuun egaa gurbaa kana harkaa otoo fonqolcha irratti gootanii natti tola garuu hawwiin fonqolfamuudhaaf qallaaliidha garuu hawwiin baay'ee namatti hin jabaattu jechuudha. Siifuyyuun fonqolfamte iyyuu nama sakaanii fonqolchuun qallaaliidha jechuudha itti fakkaata akka laalutti jechuudha. Isheen egaa fonqolcha soddaa kana irratti geggeessuudhaan obboleessi keenya kun kan fuudhe jechuudha intala kana jechuun soddaa kabajaan intala keenya diimessanii bareechanii furdisanii bashannansiisan iyyuu jechuudha. Gurbaan keenya kun immoo jechuudha fonqolcha irratti raawwate jechuudha. Yakka irratti raawwate soddaa kana irratti jechuudha. Maala dhugaa dhagaa? Yakka fonqolcha irratti godhame. Nama inni wajjin jiraatu haadha manaa kootii bashannansiifatee jechuudha. Baddaa keessa isii keessa caakkaa wanti iddee inni hin geessine hin jiru. Bakki inni deemee hin bashannansiifne hin jiru. Jireenya gaarii jireenya bashannanaa otoo jiraattu jechuudha. Fonqolcha irratti raawwate jechuudha obboleessi keenya kun. Maali akkanatti fonqolchatti soddaa keenya irratti akkana raawwachuun kee kuni yakka.
yookaan immoo egaa abbaan waanuma dalagatee argataa jedhama yeroo mammaakamu jechuudha. Wama dalagatti argatta bu'aasaa jechuudha. Maaliif hawwiin kuni yeroo sanatti yookiin namticha kan harkaa birrii nyaattee waan adda addaa yakka adda addaa irratti raawwattee deemteetti taanaan soddaa kanarraa jechuudha. Dhugaadha booddeensi waan bareeduu hin fakkaatu jechuudha. Maaliif namni nam tokko irratti yakka dalagee deemu yakkumatti deemee gala. Fakkeenyaaf haa fudhannu amma yeroo baay'ee dhiironni keenya ni miidhu shamarran miidhanii deemu. Yeroo fuudhanis yeroo nikaa hidhatanii wajjin jiraatanis fireendiin isa ta'u sobanii wajjin jiraatu gaafa isheen birrii qabdu gaafa isheen birrii fiddu hin jaallatu gaafa isheen waa dhabdee dhukkubsattee yookiin rakkoo wayii irra ga'e gaafa isiin immoo bareedaa wayii yookiin bareedduu wayii argate as qayyamee deema jechuudha. As qayyamee deemee isa dhaqa garuu gadaliitti isa galcha jechuudha. Waa tokko isan fayyadu jechuudha. Tokko madeessa deemee fayyaa wajjin deemee jiraadha jechuudha. Hilminoo akka fuwaarshoon jedhutti jechuudha. Na dhaga'i yoo dhiirra jiraatte kun fakkeenyaaf ta'uu danda'a. Nam tokko miitee hin deemin. Hiriyaa kee jaallattu tokko illee miitee hin deemin. Dhugaa rabbiin sitti malaala. An ofirraa kaasee hin beeka jechuudha. Namarraa osoo hin taane ofirraa fakkeenya fudhatan isin hima gaafa himu. Fuwaarshoon kun ergaas illee ni dabarsa jechuudha. Kanaafu think of think. Atis jaarsa kee yaa shamarra jechuudha. Jaarsa kee osoo hin miidhin. Osoo isa madeessin. Nagaadhaan biraa deemu. Maaliif? Jaarsa gaariitti akka rabbiin si qabuuf jechuudha. Atis inni dhiiraa jechuudha. Akkana gootee deemtee jireenya gaarii jiraachuu hin dandeessu. Maaliif? Atis yaa shamarran abbaa manaa mana jiraachuun kee nafu. Bareedumni kee kunis hin dhuma. Diiminni kee kunis hin dhuma. Birriin kee kunis hin dhuma. Booddeen keetti daarumatti galta jechuudha. Ijoollummaa kanatti hin hafamu waan ta'eef. Kanaafu bu'aansaa booddeedha waan ta'eef bu'aasaa isa gara fuulduraa ilaalaatuyyuu isaa hadhaa yaaduun dirqama jechuudha. Hadhaa of eeggachuu qaba. Boriin kee akka bareedu gochuuf hadhaa of bareechuu qaba. Zaraas gorsa obbo Naayimar Fuwaad jechuudha kana fudhaa. Eeyyan warri yaaraa dhuftan sabiskiraayib godhadhaa. Warri immoo viidiyoo kana dhaggeeffattan yoo isinitti tole laayikii godhaa halkan gaarii. Bye bye.